Kabajamtoota hordoftoota keenya shamaa harka fuunee akkam jirtu sagantaan keenya dabaree isaa qabatee akkuma simbira gahuutti jira yeroo kana immoo akkuma beekamu gaa sagantaa hayyoota keenyaatiin yeroo turtii simfaana taasifnuudha egaa sagantaan hayyoota keenya kan guyyaa har'aa immoo nama baay'ee muuxannoo akkasumallee irraa barattu jennee abdannu istiidiyoo keenyatti afeeruudhaani isin waliin turtii taasifnaa hayyuun keenya har'aa immoo gama seeraatiin barnoota seeraatiin dhaabbilee barnoota biyya keessaa olaanoo akkasumallee biyyoota alaatti barnoota isaanii haala gaariin nama baratan akkasumallee muuxannoowwan hojii adda addaa nama qabanii egaa haala gaariidhaan muuxannoo isaanii nuuf qoodu turtii nu faana taasisu jennee istiidiyoo keenyatti afeeruudhaan isin waliin turtii miidhagaa akka qabaannu abdii guddaa qabna isinis nu faana turaatii irraa baradhaa seerri maal jedhaa waa'ee seeraa akkasumallee mata dureewwan garaagaraa kaasuudhaan yeroo irratti mari'achaa isin faana turtii taasifnuudha sagantaa kana qopheessuudhaan immoo gama kootiin an heewaan shumaa gama gummaa kaameraatiin immoo raabsina akkasumallee hojjettoota istiidiyoo maraan ta'uudhaan isin bira qaqqabsiifna yeroo gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Dooktar Baganagaan dhuftan. Baganagaan eegdanii. Galatoomaa egaa yeroo keessan irraa qooduudhaan waamicha keenya kabajanii asitti isin argachuu keenyaaf nuti guddaa gammanna akkasumallee galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadhaa daawwattoota wajjin wal baraamee of barsiisaa. Ani Abbabaa Kabbadaa Jaallataan jedhama. Abbaan koo Kabbadaa Jaallataa Bakkooti haati koo immoo Bashaatuu Garbaa Gaaggaa jedhamti. Dubartootaaf waan hin dursa laadhuufanii maqaa dhaqootiin dhahin darboodheen. Maaliif laata tarii ogummaa seeraa ogummaa keessatti isin jajjabeessa moo taatee addaa jira? Dhugaa taateen addaas jira. Yaal takka dubartoonni dhala isaaniitiif waan hin gumaachine qabu. Yeroo tokko of course maatiin koo rakkina addaan qabanii garuu waanuma gumaachitu hunda keessaati yeroo dadhabuuf utuu hin deemini warqee morma ishee warqee gurra ishee ambaariin ni jira miti durbaadiyyaatti ambaarii harka ishee hundumaa kenniteetu waan qorannoodhaaf qorannoo kootiif ta'u oolchi jettee naa laatte naan yaadannoo isaa yeroo hundan irraanfadhu isa. Haati waan hundumaa isa baattee guddifte caalaa jechuudha. Yeroo tokko immoo hojii mootummaarra jiru akkana dhukkubuu goonaanii baadiyyaa amma karaa makiinaa bira geessutti geejjibni rakkoodha. Ana namuma guddaa kana akka daa'ima gaafa na deessee duddatti na baatte mana yaalaa na geessitee akkasitti dhukkubichi baay'ee rakkisaa ture. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartoonni waan hundadha. Namni yeroo tokko ana baluun jedhama dhiisaa yoo ta'e maqaan abbaa waamama maqaan haadhaa immoo biratti dha'amu isaan irraanfatama. Yaadatee namni akkas jedhu yuun jedhu. Kanaaf kana kaasee. Addattis yaadannoo addaa qabdu. Yes, anyway ani akkuma nama kamii baadiyyaatti dhaladhee guddadhee aadaa Oromoo keessatti guddadhee akka carraa nyaataanis dhugaatiidhaanis waan biraan beekun ture. Biddeen amma baadiyyaa magaalaa nyaannu kana beddootti guddanne yaa'u cumboo beektu. Isa baruudhaaf daa'ima ta'ee jechuudha yeroon rakkadde na yaadadha. Biddeenitti baruu dadhabdanii. Sirriitti sin dhuunfatee ture jechuudha. Baaduudhaan maaliin kanuma jiru inni yoo buleessi qabbanaan jedhamu yeroo hunda gabatee keessaan dhabdu. Gabatee akka ammaa tirii maal miti gabateeruma keessaa nyaanna waan ta'eef hin dhabdu waan ta'eef akkuma dhala baadiyyaa achittan guddadhee ijoollummaan koo kana fakkaata. Mana barumsaa yeroon baradhus baadiyyaa deddeebi'ee baradhe amma 6tti amma 8tti kutaa 9 kaasee garuu magaalatti baranne maatirraa fagaanne danne. Universitii yeroon galus gargaarsuma maatiitiinis boarding taatee sin barattaa.
egaa yuunivarsiitiiwwani yeroo lamaan sadan arfan tokko galeera. Gondar TTC jalqaba kan ba'een deebi'ee civil services akkasuma yeroo biraa immoo baradheera. Maastersii kos akkasuma achis baradheera. Yuunivarsiitii Haromaayaattis akkasuma manaajimentiidhaaf akkaawuntiingii baradheera. Seeraan alatti iyyuu Seeraan alatti seera immoo PhD koo biyya alaattis baradheera. biyya kamitti baratta? Biyya Chaayinaa yuunivarsiitii Wuhan jedhamu. Chaayinaa keessaati yuunivarsiitota top 5 jedhaman keessaati tokkodha akka carraa. Of course Wuhan haa ta'u iyyuu malee barsiisonni keenya biyyoota adda addaati warra dhufanidha. English ta'utu waan taaneef jechuudha. Kanadha muuxannoon barumsa kootii. Egaa hojii ilaalchisee hojii yeroonni dura jalqabu akkuma nama kamiyyuu hojii mootummaatiin hin jalqabe. Adeemsa keessaa iddoo adda addaa hojjedheera. Direedawaa bakka bu'aa mootummaa ta'e daa'imummaan hojjedheera. Barsiisummaadhaanis amma ta'e hojjedheera. Isaan alaa Baashawaa hojjedheera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee, bulchiinsa magaalaa Burraayyuu, Oromiyaa immoo maaneejmentii lafa magaalaa Oromiyaa kan jedhamu biiroon tokko ture. Warra hundeesse keessaati isa jalqabaati. Ashaaraan keessan jiraachuu keessa. Akkasuma Komishinii Farra Malaammaltummaa Oromiyaa tunuun hojjetiin dura immoo federaala Afrika Liqaat Akaadaamii isaa amma jedhamu yeroo sana Mallas Zeenaawii Akaadaamii jedhama. Achi sadarkaa ittaanaa pireezidantittis hojjedheera. Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaas ta'e hojjedheera. Amma immoo kunoo magaalaa Shaggar Investment Group Shaggariin hoogganaa jira. Amma sadarkaa kanarra jirtu nama dhibaa. Sarraan qaban iyyuu nama muuxannoo hojii baay'ee qabu wajjiniin haasaa dubbachuutti jira. Egaa waan tokko tammatuu isin haasoftanii natti yaadatame qorannoo kootiif haati koo morma isaaniirraa faaya miidhaginaa isaanii baasanii naaf kennanii jettanii turtan. Maal gootamme yaadannoo haadha keessanii suma teellaattiin isin deebisee? Haati koo akka carraa yeroo akka isheen nervii dhukkuba ture. Of bira fidee na bira turte. Egaa dubartoonni haadholiinis abbooliinis magaala kana badaan uwwifatan. Social life barbaadu. Mana kootten gala maleetti galtee akka carraa immoo fedha Waaqayyoo ta'ee isheen gara Gooftaa deemte. Yaadannoo ishee garuu ammatti ifan goone waa dhaabbata tokko hundeessuudhaan hojii tokko ittiin hojjechuudhaaf akka dhuunfaa kootitti yaadaan jira. Kun egaa kan ta'u akka seeraatti conflict of interest akka nuumne hojii mootummaarra waan hin jiruufi retirement age kootiin wal qabatee ittiin deemadeen obbolaan kun isaanii warri dhiiraa hojjettoota mootummaati. Isa tokkoon ala. Isaan kaan immoo mana qabu. Kanaaf foundationii wayii dhaabe namarraan naa godhuun qabu. So ofuma kootiin yeroo koo eegaa jira jechuudha. Garuu wanta ta'e barreeffamaan waan ta'aa jiru jira. Galatooma. Egaa muuxannoo hojii guddaa akkasumallee bakka garaagaraa geessanii hojjettaniittu mee gama egaa bakka baay'ee tajaajiltaniitu addatti Komishinii Farra Malaammaltummaa kanattanis hin deebisa. Kaayyoon Komishinii Farra Malaammaltummaa maalimi akkasin nu ibsitanii isa kana yeroon isin ilaadha. Komishiniin Farra Malaammaltummaa kanaan dura yakki malaammaltummaa hanna illee yoo jennee waamne gaariidha. Sababni isaa dhugaa hatuudha. Kan inni irraa ka'u. Malaammaltummaa jechuun dhugaa hatuu irraa ka'a. Lammaffaa immoo seera cabsuu irraa ka'a. Sadaffaa immoo miiltoo addaa
miltoo dhugaarratti hundoofne naa kenni siin kennaa na hooqii siin hooqaa kan jedhu irraatii kaawaan ta'ee fi tokko hanna sana dhoowwuu hanni akkan uumamne barsiisu lammaffaa immoo yoo hanni uumamee argame yeroo sanatti jechuudha yeroo nani hoogganaa turetti in qorattasi hin himattas amma dameen himannaa gara biiroo abbaa alangaa dhaqeera amma jechuudha yeroo ammaa yeroo sanatti garuu komishinichumatiyyuu in qoratasi hin himatas ture jechuudha. Of course in areas sanirrani waggaa lama qofadha kan inni hojjedhe irra caalaan kan inni hojjedhe damee lafaa irrattidha biiroo magaalaa Finfinnees biiroo lafaa hoogganeera Oromiyaas biiroo lafaa hoogganeera isaan alammoo biiroo constructionii magaalaa Finfinnee ittaanaa hoogganaa biiroo fi damee misooma manneeniiti kan inni hooggane. Maalifan dhimmoota kana kaasaa eeriyaawwan kun eeriyaawwan malaamaltummaan irratti gaggeeffamanidha baay'een isaaniinna biyya keenya keessatti saamicha lafaa wajjin baay'ata waa'ee malaamaltummaa. Gama sanatti ni baay'ata. Gama sanatti ni baay'ata lammaffaa bittaa mootummaa irratti ni baay'ata. Sadaffaan tajaajila irratti ni baay'ata. Kanaan alammoo galii maqsuudhaan galii mootummaa maqsuudhaanis mul'ata. Sanas ta'e kana tajaajilli kennamu kamuu haqaan uummataaf akka kennamu irratti hojjechuudha waan guddaan. So kaayyoon komishinii farra malaamaltummaa dhaabbateef akka addunyaattis akka Afrikaattis akka biyya keenyaattis aangoo mootummaatti fayyadamanii hojjettoonnii fi tajaajiltoonni uummataa aangoo mootummaa sana fedhiif faayidaa mataa isaaniitiif akka hin oolchine yoo oolchanii argamanis immoo gaafatamummaan seeraa akka isaan irra raawwatamu yaadameeti kan hundeeffame amma kallattiinsaa baay'ee fooyya'ee barnoota naamusaa irratti xiyyeeffate lammaffaa immoo qorannoowwanii maltee malaamaltummaa dhaloonni akka irraa baratu hojjettoonni akka irraa baratan kan dhowwu waan ta'eef isarratti hojjechaa jiru ammatti yoo na gaafatte maali raawwiinsaa yoo jette si deebisuu hin danda'u garuu seeressaa gara isin gaafachuuf hin jechaa jira maal fakkaatame hojii isin yeroo sana jalqabdanii turtan sun immoo maal fakkaataa kan jedhutti deemaan jira kanaafuu deebisaa. Inni kun egaa seenaa darbeedha. Of course namooti naamusa gaarii akka baratan sosochiin gumii farra malaamaltummaa barnooti farra malaamaltummaa biiroolee mootummaa keessatti manneen barnootaa keessatti kanaan alaa yeroo xiinxalliin gaggeeffama hojmaati mootummaa akkamitti lafarra bu'aa jira kan jedhamu xiinxalliin gaggeeffama xiinxala sanaa qaaccessanii mootummaadhaaf hin dhiyeeffama erga dhiyeeffamee booddee immoo barnootaaf akka ta'u immoo waggaa waggaadhaan ayyaanni farra malaamaltummaan gaggeeffama. I think barannas amma yeroo isaatiin natti fakkaata muddee 19 waan akkasii akka addunyaattis hin kabajama akka biyya keenyaattis hin kabajama. So kuni yoollee gammaatti balleessuudhaa baatame inni hir'isa jechuudha. Namni irraa barata isa himatamee adabamuu irraatiin barata barnootaan immoo hubannoo isaa argatee irraa of qusata. Inni irraa hin qusanne immoo yaa'u amalli baree yaa'u harki doolutti sosso'aadha maamitiire inni immoo adabbii irratti fudhatamuun akka inni saaxilamu taasifame irraa baratame dheetee namanaa kanattis hojjetamaa ture kun bu'aa fidee namana yeroo sanas ammasii gaariidha haalli jiru haa ta'utii garuu immoo malaamaltummaan yeroo hundaa takkaa milkaa'eera jettee kan dhaabdu miti bifan jijjiirrataa amalan jijjiirrataa yeroodhaa gara yerootti immoo yoo mootummaan hirreensaa cimaa ta'e tarkaanfiin fudhatu yoo ta'e
yaa'u rakkoon isaa mul'achuun isaa nafu uumamuun isaa nafu kanaaf isa kana yaa guyyaa guyyaadhaan hojii hojjetamu hunda keessatti yeroo hunda mootummaan bayyaannatee hordoffii taasisuu dhalooti immoo dhaloota malaammaltummaa balaaleffatu akka ta'u sirnaa fi hojmaataan sirreessuutu sirra jiraata. Galatooma egaa akkuma jedhame sadarkaa gadiitii kaanee gaafa barannu dhimma malaammaltummaa kana dooktar ni xiqqaata ni hir'ata malee hin baduu jedhama. Isa kana isinis akkasuma jettu? Yaa'u balleessuudhaaf hojjechuudha. Akka inni badu gochuudhaaf maashinarii mootummaa cimaa ta'utu sirra jiraata. Tokko isa. Lammaffaa maashinariin maatii cimaa ta'utu sirra jiraata. Sadaffaan immoo dhaabbileen amantaa, dhaabbileen tajaajiloota adda addaa barsiisuu ga'eessuutu isaan irra jiraata. Naamusni dhaabbilee amantaa hunda keessa jira. Keessattuyyuu hin sobinaa hin hatinaa kan jedhu jira. Daa'immanii fi yeroo isaan dhalatanii kaasee abboommiin kitaaba qulqulluu jira yoo kan fudhannu ta'e dhaabbilee amantaa kaan keessattis akkasuma ni jiraata. Kuni cimuutu sirra jiraata. Garuu akkasuma ta'e immoo uumama isaatiirraa ka'ee hin hafu. Amma warri du'aan adaban jiru biyyoota tokko tokko warra hatanii warra saamanii aangawoota isaanii warri du'aan adaban jiru. Garuu immoo qorannoowwan tokko tokko yeroo ilaalamu immoo waggaa waggaadhaan hin ba'a qorannoon kuni hin banne. Dhimma kanarratti baay'ee fakkeenya warri ta'anii warreen akka biyya Switzerland, Finland, Scandinavian warri jedhaman kuni baay'een isaanii hannaa fi mirga namaa irratti beekamoodha. Hanna balaaleffachuudhaa fi hambisuudhaan jechuudha. Haa ta'u malee immoo warra akka Chaayinaa fa'aa immoo ammas du'aan yeroo isaan adaban baay'eedhaan beekna barreeffamoota adda addaa irraa dubbifneerra. Badeeraa yoo jette immoo zeeroo kan ta'e hin jiru. Yeena kanaaf of gowwoomsuu akka hin taane hir'isaa deemuun naamusaan namoota jajjabeessaa deemuun biyyas qaraa deemuun gaariidha. Maashinarii mootummaa immoo cimsuun immoo baay'ee murteessaadha. Ulfaadha. Egaa carraa hojiitiinis carraa barnootaatiinis akkuma kaasaa turtanii dooktar biyyoota biraa biyyoota addunyaa keessaa tokko tokko quba qabdu jedhee yaada. Mee kan biyya keenyaa wajjin immoo xiqqoo ishee wal bira qabdanii maalluun jettu? Dhimma malaamaltummaa irratti egaati biyyooti guddachaa jiran rakkoo isaan qabanis jira. Aadaadhaaf safuu isaan immoo keessa jiraatan keessaa jira. So kan biyya keenyaa ani biyyootuma ollaa keenya jiran wajjiniin wal bira qabnee kan ilaallu ta'e iddoo tokko tokkotti faafifatti haalli itti raawwataan karaa irratti mattaadhaan si dabarsuu, konkolaataa dabarsuu, baqataa itti dabarsuu hin argita. Amma biyyooti tokko tokko kaffaltiiwwan adda addaa, tajaajiloonni adda addaa online ta'aniiru. Teknooloojiidhaan deeggarameera, sadarkaa gaariirra ga'aniiru. Bittaaf gurgurtaallee QR koodiis kan gootee itti kaffaltu jira. Kan biyya keenyaa garasitti deemaa jira. So garuu kan biyya keenyaa seerri jiru, hojmaati jiru baay'ee karaa gaarii ta'een ba'eera. Bakkeedhaa gara bakkeetti garuu seera kana hojiirra oolchuu irratti gaggeessaanis hojjetaanis waa'ee malaamaltummaa yeroo ka'u hojjetaa mootummaa fi tajaajilammaa jidduutti waan ta'eef dhimmichi kan ilaalamu. Kana jidduu kan jiru baargeeniin akkasii kuni sirnaan sirrachuutu sirra jiraata. Amma fakkeenyaaf tajaajila iddoo tokko kan magaalaa Shaggarii waan hin hojjedhuufanii yoo fudhattee ilaaltee ji'oottan 2-3 dura darbanii fi amma erga fulbaana tokko kaasee immoo tajaajilichi yaaliin gaggeeffame sa'aatii meeqa keessatti hammam keessatti keessummaa jira abbaan dhimmaa kan jedhu yeroo ilaalamu
baay'ee garaagarummaa guddaatu jira. Jijjiiramni fooyyaan. Yes. Saffinaan tajaajilamuun jira. Daqiiqota 2, 3, 4, 5 amma daqiiqaa 20, 30 kan hin caalle keessatti abbaan dhimmaa ifa karaa ta'een tajaajilamuun jira. Tajaajiloonnis iddoo tokkotti sassaabamanii jiru. Kuni guutuu biyyaatti gaafa hojiirra oole biyyi kuni malaammaltummaadhaanis tajaajiluma mataa isaatiinis tajaajila tursiisuun mataan isaa malaammaltummaadha. Tajaajila saffisiisuudhaan jijjiirama fiduun hin danda'ama jedheetiin amana. Kanaaf jalqabbiin keenya baay'ee gaariidha. Garuu hojiin guddaan nuti irratti hojjechuun irra jiru immoo dhimma kanadha akka biyyaatti jedheetiin amana. Ulfaadhaa Dookter, egaa malaammaltummaa ittisuuf immoo dhaabbileen Oromiyaa keessa jiran wanti ijoo yookiin naamusni ijoo isaan hordofuu qaban immoo maal jettu ture? Isa kan akka dhaamsaattis akka gorsaattis akkasiin nu kaaftan hin barbaade. Tajaajila uummataaf kennuudhaaf namni giraajuweet ta'e tokko gaafa eebbifamuu kaasee haqaaniin uummata koo tajaajila biyya koo tajaajila jedhee kakata. Inni kun gara hojiitti hiikamuutu isarra jiraata. Hojii keessa jiru keessatti yeroo hunda kana dagachuun isarra jiraatu. Lammaffaa instituutiiniin mootummaa mataansaa cross check kan ittiin godhu qabaachuutu isarra jiraata. Caasaaleen farra malaammaltummaa seektaroota hunda keessa bakka bu'aan jira. Dhaabbati isaa mataansaa jira. Garuu immoo manni hojii mataansaa abbummaadhaan hojmaata isaa hojiirra oolmaa seerota isaa kenna tajaajilaa isaa yoo hojiiwwan biroo irratti bobba'eera ta'e akkaataan inni ittiin hojjetu bilisummaa sammuu fi yaadaatiin ta'uusaa mirkaneeffachaa gochaan immoo hojiirra ooluusaa kan inni ittiin to'atu jiraachuutu isarra jiraata. Kanaaf immoo I think teknooloojiin hojjetamaa jira. Amma gamanii waajjiran hoogganuuni dhaabbati tokko kan hundaa'ee jira. Tokko teknooloojii misoomsee kan hojiirra oolchu. Teknooloojiin kun immoo hanna adda addaatiin even cyber security illee sadarkaa ittiin hojiirra oolchuun danda'amuun biyyoota alaa wajjin wal ta'uudhaan hojjetamaa jira. Kanaaf immoo mootummaan Itoophiyaa hojii guddaa hojjechaa jira. To'annoo akkasiitiif. Dabalataan immoo sarviisootii tokko tajaajiloonni tokko waa hunda isaa mootummaan baadhatee itti fufuu hin danda'u. Dhimmoonni back office jedhamanii hojjetaman jiru. Waraqatoota documentation waan adda addaa kana sistemaan teknooloojiidhaan kan hojjetu jiru. Amma nu dhaabbilee gurguddoo hojii akkasii qabanii wajjiniin hojjechuudhaa fi business process outsourcing enterprise kan jedhamu tokko hundeessine biyya alaatis biyya keessaatis asuma ollaa biyyoota ollaarraayis tajaajiloota kana fudhannee eejanti taanee hojjechuudhaa fi jalqabbiiwwan akkasii jiru. Isaan kuni hin salphisu jechuudha. Qaama sadaffaadhaan hojii hojjechiisu outsource godhanii hojjechiisu waan inni hojjeteef kaffalu isa sana to'achuutu hin salphata. Manni hojii tokko immoo hojii ijoo irratti kaayyoo hundeeffame sana irratti qofa akka inni xiyyeeffatu godhanii yoo hojjetanii tooftaawwan kanaan milkaa'uun hin danda'ama yaada. Ulfaadha. Egaa akkas ta'e abdii guddaa qabna jechuudha ka Dookter fuulduratti yeroo baay'ee waan akkasii gochuuf yaadeen waan akkasii yaadeen malaammaltummaa iddoo akkasii na rakkisee malaammaltummaa iddoo akkasii yeroo jedhan isinis dhageessanitti. Biyyi keenya guddachaa gaafa deemtu kuni nafaa tajaajilli dhugaa irratti yeroodhaanis akka kennamu hin taa'eeti namana. Biyya guddachaa jirtudha. Biyya uummata bal'aa qabdudha. Biyya qabeenya baay'ee qabdudha. Inni kun hin sirra ta'eeti namanaan. Egaa amma Dookter Abbabeeni investment group irra kan isaan jiran. Mee waa'ee sanaa xiqqoo ishee nu ibsaa maali tajaajilli inni laatu maali kan jedhu immoo mee nu ibsaa. Investment groupiin Shaggarii yeroo kan inni hundaa'ee hundeeffama magaalaa Shaggarii wajjin. Labsii 230 maannoo dambii 238 2016 mootummaan naannoo Oromiyaa magaalonni mataan isaanii dinagdee hojjechuu qabu jedhameetu kan hundeeffame. Dinagdee hojjechuu qabu kan jedhu kuni kaayyoo imaammataati.
magaalli economic city dha ofiisaati. So institutionin ittiin economic city ta'uusaa mirkaneeffatu keessaa immoo tokko qaawwa gabaa qorachuudhaan iddoo mootummaan hin guunne iddoo dhaabbileen dhuunfaa hin guunne yookaan immoo michoomina dhaabbilee dhuunfaa wajjin hin ta'uudhaan yookaan immoo dhiyeessiiwwanii fi hojiiwwan fedhii biyyattii magaalatti hin guunne yoo ta'e kanuma dhaabbileen dhuunfaa hojjetan sanayyuu dabaluudhaan hojicha bal'inaan hojjechuudhaan mootummaa fi uummanni akka irraa fayyadamu taasisuudha kaayyoonsaa. So investment groupiin kuni akka hundaa'u qorannoowwan adda addaa gaggeessineerra. Gara dhaabbilee 8 akka 10 ta'an qoranne erga qorannee booddee jalqabbiidhaaf bara 2016 dhaabbilee qorannoowwan arfan tokko akka dhaabbata lamaatti goone hundeessine bara 2017 immoo akkasuma 3tti daballee amma immoo bara 2018 tokkotti daballee caagee qabsiifneerra. Isaan kun egaa kan ijaarsaaf real estate keessatti bobba'aa jiru jira. Amma dhaabbati ijaarsaaf real estate keessatti bobba'u kuni dhugaa dubbachuudhaaf aadaa hojii biyya kanaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphateera jechuun hin danda'amu. Tokkoffaa ijaarsota gurguddoo yeroo gabaabaa keessatti qulqullina isaanii eeggatanii baay'inaan dhimma sadii jechuudha. Saffinaan, qulqullinaan, baay'inaan hojjechuun danda'ameera. Fakkeenya ta'uu kan danda'anii bara 2016 akkuma hundeeffameen ji'a 2 keessatti transfer stationii 2-3 hojjenneerra. Bara 2017 immoo kanuma amma ilaaltan kan amma gara Kooyyee Faccee yeroo dhattanii kooriidarii Kooyyee holqoota karaarra jiran sana akkasuma Institute Science of Technology shaggarsa guddaa gamoo guddaa sana gamoon guddaan sun ji'a 9 keessatti raawwatame. Kaaree meetirii 5,200 irraa dhaabbate jechuudha. Saffisa isa jennee Yes. Lammaffaan qulqullina isaas yoo ilaaltan immoo raajiidha. Gamoo sanaa wajjiniin gamoowwan xixinnoo baay'een biratti kan ijaaraman jiru. Lammaffaan asuma amma waajjira kantiibaa magaalaa Shaggar yoo dhattanii giddu gala tajaajila kenniinsa iddoo tokkoo sanaa guyyaa 70 keessatti raawwanne. G+6 dha jechuudha. Kuni maayinni sa'aatii 16 sa'aatii 14 waan akkasii hojjechuudhaan shiftii 2-3 hojjechuudhaan hojiin kun kan dhufe. Lammaffaa immoo investment yeroo dheeraa fudhachuurra daftee takkaatti yoo invest goote irra caalaa bu'aa qabeessa ta'a. Yes. Kanaaf immoo teknooloojiin barbaachisaadha. Egaati asirratti amman biyyi keenya guddatteetti kan jedhu irraa barachuu kan dandeenyu yeroo tokko 2003 amma 2004tti magaalaa Finfinneetti damee misooma manneenii natu hooggana ture ittaanaa hoogganaa biiroo constructionii ta'e yeroo sana diizaayinii gimbaataa jedhama. Innaa teknooloojiiwwan biyya alaatti haa finnu jenneetu biyya Ameerikaa dhannee ture. Teknooloojii barbaacha. Teknooloojiin kun yeroo sana bumper teknooloojiin wall ties teknooloojii kan jedhamu amma aluminium formworkiidhaan kan hojjetamu kuni yeroo sana haa dhufu jennee yaadnee turre. Yeroo sana mootummaan akka dhufuun barbaanne. Mootummaan nuti finnee teknooloojii sanaa wajjin walii gallee dhufnee sadarkaa bulchiinsa magaalaatti kabajamuu kantiibaa biratti dhiyeessinee baay'eetti gammadanii turanii. Garuu immoo akka federaalaatti teknooloojiin kun labor intensive miti waan ta'eef nuti nama hojjetaa baay'ee galchu barbaanna hojii manneenii keessatti malee teknooloojii kana hin barbaannu jedhamee akka turu eeyyeen akkas ta'ee argiteetta yoo ta'e qulqullina kondominiyeemota amma keessa jiraatamu kan warra duraanii jechuudha kan Finfinneen ijaarsise sana
saffina isaanii baay'ee turanii dhumanii namni xaadhaaf baay'ee rakkachaa ture. Amma garuu magaalaa Finfinnees yoo fudhatte Shaggaris yoo fudhatte akkuma biyyaattis yoo fudhatte mootummaa teekinooloojiin akka dhufu jajjabeessuudha jechuudha. Yes, wal bira qabdee ilaaltu mootummaan jijjiiramaa amma aangoorra jiru kuni teekinooloojiinis humni namaa baay'eenis wal faana akka hojiitti galu kan taasisu waan ta'eef I think irraa fayyadamaa jirra jechuudha karaa damee ijaarsaatiin. Damee geejjibaatiin yaa baasota mootummaan naannoo Oromiyaatti hojjettoota isaa geejjibsiisu kana gara magaalaa Shaggaritti dabarsinaanii enterpiraayizii geejjibaaf loojistiksii tokkotu amma bulchaa jira. Isaanis isa sila kaastellee jechuudha hanna bobaa qisaasama yeroo akka wanni hin taane teekinooloojiiwwan ittiin geejii bobaa safaran GPS'dhaan akka isaan hoogganaman goone ijaarree amma hojiitti galameera jechuudha. Amma reefuu jedhama jechuudha. Asumaan tarii nama quba hin qabneef GPS'n akka jiru quba qabaatanii. Innaa shofeeronni amma akkas gochuu hin danda'anii rakkoo teeknikaas yoo isaan mudate tirees gochuudhaaf immoo siistama dabalataa ammas irratti hojjechuu jalqabnee jirra jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee akkasuma amma digital enterprise irratti software adda addaa kompiitaroota adda addaa manneen hojii mootummaa yeroo bitanii gaatii achi keessa qisaasama jiru baay'ee rakkisaadha. So qisaasama kana hambisuudhaaf enterprisein keenya gaafatamummaa fudhatee quality quantity typology isaa checking godha NDSA lammaffaa immoo system install godha. Amma dhaabbilee mootummaa gurguddoo kanneen amma maqaa isaanii siin kaasne wajjin walii galtee miliyoonota dhibbaan lakkaa'amanii mallatteessee enterpiraayizii teekinooloojii magaalaa keenya gara hojiitti galaa jira. So kana jechuun yoo manneen murtii si odattee waajjira mootummaa si odattee iddoo adda addaa si odattee sooftuweerii kanatti gaafatamummaa fudhata. Amma yeroo baay'ee kana dura sooftuweerii iddoo adda addaatii biteetu mootummaan jechuudha magaalonni bitanii gaafa sooftuweeriin sun rakkoo keessa galan yookaan abdeetiin godhamanii yookaan immoo injijjiiraman namni gaafatamummaa fudhatu hin jiru. Yeroodhaaf garuu waan akkasii hojjetanneerra dijitaalaayiz gooneerra maal gooneerra jedhama. Amma garuu enterpiraayizin kun kaffaltiidhaan hojjete waan hojjete sana immoo deebisee inni rakkoo qabaate gaafatamummaa fudhatee ofiisaa suphuudhaaf yeroodhaa gara yerootti immoo upgrade gochuudhaaf amma waan kalaqa ammayyaa wajjin deemuu karaa danda'uun hojii hojjetaa jira. Kanneen biroos jiru jechuudha. Nama dhibaa yeroo duraarra hojjechuurra hammi hojjechuu waan salphataaruu natti fakkaata dookter. Isin isa duraas argitaniittu ammas argitaniittu enerjiis yeroo sana qisaasistan irra sammaatu waan irratti natti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Of course egaati amma dubbiin ulee wal harkaa fuudheensa mitiire kitti wal harkaa fuudheensa fiigichi yeroo fiigdu wal harkaa fuudheensa amma achuma bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waan tokko sii kaasee darbuudhaaf yeroo tokko akkasuma 2004 gara dhumaatti yeroo gabaabduudhaaf ji'a 4 amma ji'a 5 kan hin caalle wasaany kunat eejensii kan jedhamu waajjira galmeessa ragaalee kan jedhamu tokko hojjedheen ture. Tiimii sana tajaajilli achitti kennamu kun akka inni dijitaalaayiz ta'u yaalii goone amma nuu milkaa'ee egaati amma jalqabsiiseen dhufe. Maaliif amma I think akka yaadadhutti yeroo sanatti birriin Itoophiyaa baay'ee guddaadha miliyoonota jechuun. Miliyoona 1.5 waan akkasii natti fakkaata. Warra Singapore wajji walii galtee seenneetu waajjira kana hojjettoota 5 akkam gara Singapore akka isaan dhaqanii barnoota vital statistics'tiin digitalize godhan akka baratan dhufan goone director tokko wajjin jechuudha. Director sun ergasiitii ani iddoo sanatti hoogganaa akka inni ta'u gooneetu ani jijjiirame achiiti jechuudha. Amma har'a fakkeenya digitalizationiiti magaalli Finfinnee karaa wasaany kunati jechuudha.
akka biyyaattis amma isumatiyyuu guddate amma maayini immigireeshinii amma national ID yeroo kennu achirratti pilot akka inni ta'us ta'ee ture jechuudha. So wassaan kunatiin Finfinnee akka inni ijaaramu taasisuudhaan kanaan dura bakka malaammaltummaan bakka iyyoon birriillee kaffalee namni waraqaa eenyummaa baafachuuf birriillee kaffalee waraqaa eenyummaa guddaa ta'e jechuudha. Bakka inni rakkatu har'a Finfinnee eessattuu yoo dhatte waggaa 4 karaa dijitaalaayiza ta'een in argatta. Inni kun amma Oromiyaas dhufeera naannolee biroos dhaqeera jechuudha. So kuni baay'ee muuxannoo gaariidha. Amma kana salphata isa jettee fi tajaajilamaadhaafis salphaadha, isa tajaajiluufis salphaadha. Abdii guddaa qabna gaadha dhonnee geree kun. Teellaan immoo warra jiraniif. Ulfaadhaa Dookter. Egaa investimentiin kun Dookter wal fayyadaa akka ta'uu fi hawaasa naannoof qooda fudhattoota waliin hariiroo ijaaruun akkamitti ilaaltu meesira? Asirratti abbaan mootummaan qofti qabeenya isaa dhangalaasee hojii hojjechuurra walta'iinsa dhaabbilee dhuunfaa wajjiniin hojjechuun baay'ee murteessaadha. Amma fakkeenyaaf enterpiraayizii albuudaa tokko na bira jira. Waajjiranii hoogganu kana jechuudha. Enterpiraayiziin albuudaa kuni michoominaani abbootii qabeenyaa kireesharii qabanii wajjin hojii hojjechaa jira. Ofii kootiin guuta yoo jedhee saayitii tokko qofa irratti yoo xinnaate miliyoonota 200-300 ol nu gaafata dhaabuudhaaf jechuudha. Saayitiin gara 20-30 ta'an yoo dhufanii investment capital insaamama akka inni ta'u ilaaliga. Yeroos kan inni fudhatu ilaali. Kanaaf dhaabbilee dhuunfaa wajjin wal ta'uudhaan isaan maashinii isaanii qabeenya isaanii qabatanii dhufanii nummoo lafaa fi hojmaata seeraa regulatory framework isaa fudhannee dhimma kana irratti hojjenna. So dhaabbileen michoominaa mootummaa wajjin hojjetan baay'eetu jiru. Oromiyaa keessas dhaabbileen adda addaa michoominaan kan hojjetaman jiru. Akka biyyaattis michoominaan kan hojjetaman jiru. So kun immoo maayinni abbaa qabeenyaa achi keessatti fayyadamaa gochuu qofatu hin ta'in ga'oomsuudha. Lammaffaa immoo carraawwan hojiis babal'isuudha. So michoominaan hojjechuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Amma inumaayyuu piroojeektii manneen yoo kan fudhattu ta'e amma Ovid magaalaa Finfinnee wajjin akkamitti akka hojjechaa jiru hin beekta. Nutis gama keenyaanii michoominaan mootummaan uummataa wajjin ta'uudhaan abbootii qabeenyaa wajjin ta'uudhaan dhiyeessiiwwan akka manaafaa amma fakkeenyaaf yoo fudhanne yoo abbaan qabeenyaa dhuunfaa keessa gale qulqullinaan akka inni hojjetu mootummaan yoo to'annaa irratti godhe mana sadarkaa isaa eeggate kan namooti dhuunfaa nama riil isteetii ijaaranii gurguranii olitti mana qulqullina qabu garuu immoo gatii madaalawaa ta'een kennuun hin danda'ama. Kuni baay'ee biyyoota adda addaa keessattis beekamaadha. Biyya keenya keessatti immoo I think filannoo jalqabaa ta'uu qaba deemee amana. Ulfaadha. Mi'aasumaan Dookter garee investimentii magaalaa Shaggar kana waggoota 5 dhufan keessatti akkamirra yookiin sadarkaa kamirra ga'ee argina? Magaalli Shaggarii magaalaa mootoon inni qabu magaalaa smart city taate. So mul'ati magaalaa Shaggar bara 2030 keessatti magaalaa ammayyaa, magaalaa turizimii, magaalaa dinagdee, magaalaa immoo lammiileen keessatti dorgommiiwwan ispoortii adda addaatiin milkaa'oo ta'an akka isheen taatu yaadameetu ijaarame. Pilaaniin magaalaa ana caalaa yaa warri waajjira pilaanii ibsuu danda'u garuu immoo akkuma gaggeessaa tokkotti hubannoo ni qabu. Magaalaan Shaggar iddoo 4-5tti qoodame tajaajiloota specializationii adda addaatiin kan ijaaramedha. Fakkeenyaaf gara kaabaa kana yoo fudhanne teekinooloojiidhaanis iddootti teekinooloojiin misoomu, iddootti ispoortiin misoomu, iddootti turizimiin gaarreen baay'ee qabna, sululoota baay'ee qabna. Gaarreen kuni lafa tour destination akka isaan ta'an hin hojjetamu. Garri immoo kibbaa fi kibba dhiyaa kuni logistic hub akka isaan ta'an yaadama. So kanaaf
ijaarsoti gurguddoon. Garri immoo kooyyeedhaa fi iddoo adda addaa jiran kun immoo ijaarsota gurguddoo economic city ta'anii akka isaan ijaaraman yaadamaa jira. So Finfinnee wajjin integrated haa ta'u yeroo jedhamu magaalli Shaggar karaa adda ta'een lafa qaburraa ka'ee haala mijataa qaburraa ka'ee biizinasii attract akka inni godhu. Dhiyeenya Finfinneetti qaburraa ka'ee immoo iddoowwan qubannaa dinagdeewwan addunyaa ta'uu akka inni danda'u mul'ata akkasiitiin hojjetamaa jira. Kanarraa ka'uudhaan manneen jireenyaas haa ta'u ijaarsoti adda addaa sadarkaa isaan eeggatanii akka hojjetaman pilaaniinsaa G+2 irraa ka'ee villaa irraa ka'ee amma G+9, G+35, G+60tti kan dhaqu jira. Bal'ina isaa immoo warri waajjira komishinii pilaanii ibsuu hin danda'u. Anaaf garuu akkaataan itti jalqabee pilaanichi yoo kan lafarra bu'u ta'e magaalaa yeroo gabaabaa keessatti magaalota addunyaa wajjin wal fakkaatan ta'uu hin danda'ama. Magaala muraasan beekaa magaala gurguddoo biyyatti marsanii magaalota jiran keessaati odeeffannoo kan hin qabu jechuudha. Magaalota muraasatu jiru. Shaggar kana keessaati kan adda isa taasisu ikoloojiinsaa baay'ee kennataadha. Lamaffaa immoo magaalaa qonnaan bulaa guddisuudhaaf ta'e jedhamee hundaa'e waan ta'eef kan magaalli itti dhaqu tun ta'in ofii isaatii magaala ta'ee hawaasa magaalaa wajjin guddatu dhugoomees arginaa jenneetu eegna jechuudha. Ulfaadhaa Dooktar. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira nu faana ta'aa isiniin jenna yeroo gaarii. Dooktar gama keessanitti deebi'eera. Adeemsi yookiin saffisa amma taasifamaa jiru kun guddina Oromiyaa keessatti immoo gahee akkamii qaba jettume? Akka biyyaatti yoo na gaafatte amma kanaan dura magaalotii iddoo kosiin itti gatamu, iddoo makiinaan tiraafik jaamii yoo kan ilaaltu ta'e baay'ee rakkisaadha. Haa ta'utii garuu amma corridor developmentiidhaan magaalli magaala addunyaadhaan dorgomu kan inni fakkaatu ta'eera. Inumaayyuu Finfinnee yoo kan fudhannee ilaallu ta'e magaala addunyaa Afrikaa keessatti baay'ee hawwisiiftu magaalotuma iddoo adda addaa dhannee ilaallu wajjiniin gadi kan hin taane karaa baay'ee miidhagaa ta'een ijaaramaa jira jechuudha. So guddinni kuni Oromiyaa gidduu jirti Finfinneen magaalaa Oromiyaatis akkasuma magaalaa Finfinneetti aananii warri jiran Bishooftuu yoo fudhattee kan ilaaltu ta'e qixuma Finfinneen ittiin guddataa jiruun baay'ee guddataa jira. Misoomaa jira. Adaamaanis akkasii nagaaf tasgabbiin yoo jiraate walamantaan yoo jiraate uummanni fuula isaa gara misoomaatti yoo galagalfate kuni innasitti jalqabe inni giddu galeessa biyyaatti jalqabe kuni guutuu Oromiyaa akka inni waliin ga'u homaa shakkii hin qabu. So kana milkeessuudhaaf immoo uummanni hunduu gara misoomaatti fuula isaa galagalfatee dhadheetiin ilaala. Keessattuyyuu ganna qofa qotuun hafe bona qotuun jira. Jallisiidhaan qotuun jira. Bonee adda addaatiin hojjechuun jira. Amma fakkeenyuma yoo kan fudhattu ta'e karaa lixaatiin oomisha bunaa waggootaan 2-3 darbanii fi oomisha bunaa barana gabaaf dhiyaate. Akkuma Oromiyaatti yoo fudhatte ilaalte garaagarummaa guddaatu jira. Kuni qonnaan bulaanis dinagdee isa kamirratti irra caalaa argachuu danda'a jedhee akka inni hojjetu deeggarsi mootummaarraa kennamuuf immoo kana caalaa akka inni bal'atu taasifameera waan ta'eef ani gama kootiin jijjiiramni amma gaggeeffamaa jiru kuni amma guutuu Oromiyaa ga'ee mul'atutti eeguurra asumaati iddoo adda addaatiin namni jiru hundi
karaa wal fakkaataa ta'een muuxannoo amma gara giddu galeessaa irra jiru kana fudhatee yoo babal'ise yeroo gabaabaa keessatti biyyi keenya jijjiirama guddaa keessa galtee naman. Ulfaadhaa Dooktar, inni kun egaa namni hundumtuu akka inni hubatu anis gama kootiin waan isin jettan ammaa kanarra dhaabbadhee dhaamuun barbaada. Mee Dooktar egaa muuxannoo hojii iddoo baay'ee sadarkaa Oromiyaa sadarkaa federaalaatti iddoo baay'ee hojjettaniittu dabalataan illee ogummaan keessan gama ogummaa seeraatiin dhimma kanarratti muuxannoo gahaa qabdu jedhee waan inni abdadhuu fi biyyi kun guddattee jijjiiramtee argamu keessatti dhimmi ulaa galaanaa isa murteessaadha. Ajandaa tibba kanaas ta'eeti kan inni dhimma biyyaa ta'ee qabamee nama hundumtuu irratti dubbataa jiru. Mee dhimma ulaa galaanaa kana hariiroon biyyi kunii fi ulaan galaanaa waliin qaban yookaan seenaan isaan qaban maali? Isa kana erga nu ibsitanii booddee immoo dhimma kanarratti akkasiin yaada keessan nuu kaaftan barbaada. Seerri ulaa galaanaa biyyi keenya ulaa galaanaa mallatteessiteetti seera isaa garuu immoo mirkaneessine yeroo sanatti. Seerri ulaa galaanaa United Nations Convention on the Law of the Sea kan jedhamudha. Bara 1982 akka lakkoofsa Faranjiitti kan inni ba'e. Haa ta'u garuu isa duras barsiifataa fi waliigalteewwan tokko tokkoon ulaa galaanaa irratti hojiin hojjetamaa ture. Konvenshiinoonni xixiqqoon jiru. Soft law kan jennu agreementoonni biyyootii walitti dhufanii garuu immoo seeratuun godhatiin ittiin walii galan jira. Kanaan ta'a. So ulaan galaanaa keewwatooti tokko tokko seera idil addunyaa warra miseensa ulaa galaanaa seera sanaa ta'ee fi hin ta'iin irrattis kan oolu jira jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Customer international law sadarkaa ga'aniiru jechuudha. Intini qajeelfamoota qajeeltowwan tokko tokkoon kan hoogganaman jechuudha. So ulaan galaanaa waa'ee ulaa galaanaa waan kaafteef ulaan galaanaa galaana qofan ilaallatu of course isaa wajjin kan deemu seerri immoo qilleensaa jira. Seerri immoo qilleensaan ala outer space law kan jennu jira. Isaan kun hundi walitti hidhama qabu. Haa ta'u garuu amma xiyyeeffannee kan irratti haasofnu waa'ee ulaa galaanaati waan ta'eef ulaan galaanaa miseensa ulaa galaanaa sanaa ta'uu baattus ta'u miseensa sanaas taatus status of customer international law jecha Ingiliffaa fayyadamuu koof dhiifaman gaafadha. Gahuu isaatiin biyyi kamiyyuu qabeenya walooti jechuudha. Jecha Ingiliffaatiin the high sea is the heritage of mankind jedhama. Galaana guddaa inni nuti jennu ulaan galaanaa kun iddoo 4-5tti qoodama. Lafa gogaarraa kaatee amma kiiloomeetira 12tti qabeenyuma biyya galaana qarqara jirtu ta'a. Kiiloomeetira nautical miles jechuu kooti kiiloomeetira 20 waan akkasiiti gara kiiloomeetiraatti yeroo jijjiiramu. Amma maayilii 200tti immoo exclusive economic zone jedhama. Dinagdee irraa oomishachuu kan danda'u biyya galaana qarqara jirtu sanadha jechuudha. Biyyooti kaanii amma nautical maayilii 200tti free transitiin qabaatu dinagdee immoo biyya sanatti oomishata. Isarra darbee kan jiru immoo the high seas kan jedhamu jira jechuudha. The high seas kan jennu kun immoo kiiloomeetira 350 ol yookaan immoo beyond 200 nautical miles isa jennu sana jechuudha. So isa achi kan jiru kan waliiniiti jechuun maal jechuudha? Biyyi galaana qabus biyyi galaana hin qabnes kiiloomeetira 300 booda qaama bishaanii jiru sanaa fi achi lafa keessa gadi fagoos sanaa ol gara samiittis biyyi hunduu mirga wal qixa irratti qabaachuudha. Amma gaar warra bishaan hin qabneefoo maali falli isaanii kan jedhu immoo achuma seera ulaa galaanaa addunyaa sana keessa keewwatooti
mirga isaanii eegsisan jiru. Mirga isaanii haa eegsisan jechuun qabeenya kan isaanii ta'aa miti. Access to transitidha kan isaan qaban. Mirga darbuu, mirga galaanatti ittiin seenuu hin qabaatu jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Warri galaana qarqara jiran suni amma kiiloomeetira 20tti kan isaanii yoo ta'eyyuu lafa gogaa isaanii irra immoo darbeeti miti biyyi tokko kan dhaqee bishaan sana bira ga'u. Kanaaf isaanii wajji walii galuu qabaa jedha seerichi. Seerichi isaanii wajji walii galuu qabaa. Amma akka yaadadhutti keewwata 22 xiqqaa 2 xiqqaa 4 amma xiqqaa 7tti natti fakkaata. Seeroti kuni kun haa eegamu jedhu. So haa eegamu yeroo jedhamu maal jechuudha? Walii galuutu isaan irra jiraata jechuudha. Biyyooti kuni diriddiriidhaan walii galuutu isaan irra jiraata. Yookaan immoo yoo waliin galan ta'e immoo kaffaltiidhaan isaan irra ta'utu irra jiraata. Yoo hin ta'u ta'e agreementiin dippiloomaasii baay'ee murteessaadha waan ta'eef gara dippiloomaatiik rileeshnshipiitti ce'utu irra jiraata jechuudha. So waa'ee ulaa galaanaa yeroo kaasnu yeroo hunda giddugalli keenya maalidha? Seerri addunyaa walabummaa biyyootaa in mormochuudha. Walabummaa biyyootaa mormu jechuun immoo maal jechuudha? Sadarkaan nuti jaraa wajjiniin mari'annee tokko taanee biyya keenyaaf faayidaa nuti fiduun nurra jiraatu finnutti yeroo hunda mirgoota biyyootaa sana kabaja garuu mirga keenyaaf falmuutu nurra jiraata jechuudha. So waa'ee ulaa galaanaa yeroo kaasnu amma waa sadii ilaaluutu nurra jiraata. Biyyi mirga ulaa galaanaan qaba jechuun seera addunyaa irratti mirga darbanii galaana sanatti fayyadamuun qabaa, qurxummii oomishuun qabaa, qabeenya albuuda adda addaa achi keessaa baasuun qabaa. Yeroo jennu biyya keessa dabarru sanaa wajjiniin waliigalteedhaan hojjechuutu nurra jiraata jechuudha. Waliigalteen sun immoo maa inni kennanii fudhachuudha yookaan lammaffaa immoo yookaan immoo walirraa bituudha yookaan immoo liiziidhaan walii kennuudha. Lafa cittuu tokko kennitee fi ulaa galaanaa sana irraatii qooddachuun hin danda'ama. Yookaan immoo liiziidhaan fudhachuun hin danda'ama. Akkuma ammaa Itoophiyaanis yaaliiwwan tokko tokko godhaa jirtu jechuudha. So ulaan galaanaa nagadaa fi daldala qofaaf miti kan inni gargaaru. Ulaan galaanaa wambadee bishaanirraa pirates warra jedhaman kana dhowwuudhaaf biyyi tokko humna qabaachuu dadhabuu hin dandeessi. Biyyi humna qabdu immoo isa sanaa biyya sanaaf guutuu dandeessi. So kennanii fudhachuu jechuun tokko isa kana. Biyya sanaaf eegumsa hin goota, ati immoo irratti hin hojjetta. Ulaan galaanaa kan biraa militariidhaaf. Amma gaa mirgi law of the sea dhimma militariitiin aladha. Amma Jibuutii yoo fudhatte biyya 9 oltu military base qaba. Inni agreementii biraadha. Seera ulaa galaanaatiin aladha. Kan keenyatti haa dhufnu kan Itoophiyaatti. Itoophiyaan akkamitti ulaa galaanaa dhabdee seerota maaltu turanii kan jedhu yookaan nagaafattu ta'ee Itoophiyaan dur Eertiraa wajjin biyya tokko turte. Egaati seenaa Eertiraan Itoophiyaatti makamtee fi seenaa Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baate adeemnuuti. Erguma isheen biyya tokko taate kan Itoophiyaa turanii galaanonni kun jechuudha. Amma garuu Itoophiyaan fottoqxeetti. Itoophiyaan yeroo Eertiraan fottoqxeetti. Eertiraan yeroo fottoqxu Itoophiyaan maal gochuu qabdi tureedha waan guddaan. Kuni seera addunyaa isa guddaatti nu geessa. Ulaa galaanaa keessaa baase jechuudha. Public international law statehood kan jedhamu jira. Sovereignty akkamitti argachuu danda'a?
biyyi tokkoo fi biyya seeseshiniidhaaf akkamitti beekamtiin kennamuu danda'a kan jedhu hojii manee isaanii warra moototni Itoophiyaa yeroo sana turanii hin hojjenne. Rakkoon achi jechuudha. Achi tokko. Akkitti dhabde kan taasifame achidha tokko. Maaliif akka isheen dhabdu taasifame kan jettu yoo ta'e biyyi tokko biyya haadhoorraa fottoquudhaa fi biyyi haadhoo beekamtii kennuufiiti isheetti irratti ture. Itoophiyaan amma gaaffii tokko malee mootummaan ce'umsaa yeroo sanaa beekamtii kenneef Eertiraadhaaf. Beekamtii kan kenne mootummaa Itoophiyaa. Mootummaa ce'umsaa Itoophiyaatu yoo fottoqxe mormiin qabuu jedhee United Nations irratti yaada isaa ibseef. Amma mootummaan Itoophiyaa mulquu hin danda'aree sanaa. Takka United Nations keessatti biyyi galmaa'ee biyya jedhamee fudhatame tokko mulqamuu hin danda'u. Amma mulquu hin danda'u jechuudha. Biyyi Itoophiyaa sana isa kanaan dura kenne sana yoo nan mulqa jedhee seerri inni daangeessa. Biyya taatee waggaa 30 olii alaabaa mataa ishee qabaattee seera mataa ishee qabaattee sadarkaa addunyaatti beekamtee galmooftee biyya taatee jirti. Haa ta'u garuu amma ergasiitii lakkii sirrii miti dogoggoradha kan jedhamu yoo ta'e seera addunyaa irratti manni murtii addunyaa jira falmuun hin danda'ama. Bu'aan isaa maal ta'a adeemsa keessa ilaaluun hin danda'ama. Haa ta'uti garuu ani qajeeltoo isaati kan hin kaasuu barbaade. Biyyi tokko utuu haadhoo ishee irraatiin fottoqiin dura beekamtii qaamni kennu suni biyya haadhoodha jalqaba. So yeroo kennitu waan irraa hambifachuu qabdu waan kileem gochuu qabdu kileem gochuutti ishee irra ture. Itoophiyaan jechuudha. Tu kileem hin godhin biyyi kun gadhiifamte jechuudha. Amma erga biyya ta'eeti deebisuun hin danda'ama kan jedhu immoo rakkisaadha. Lammaffaa biyya tokkoof ani biyya jedhee fudhatama argachuudhaaf tokkoffaa beekamtii argachuutti sirra qabaadha. Mormaa ta'ee sadarkaa addunyaatti beekamuu qaba. Addunyaan beekamtii kennuufii qaba. Mormaa kanaaf akkasitti Eertiraanii utuu falmiin Itoophiyaa mootummaan ce'umsaa yeroo sana ofumaafuu mootummaan taane baay'isawwe. Heera mootummaa qabaate karaa heera mootummaatiin uummanni irratti mari'ate amma haa fottoqxuu uummata sana qofa miti kan mirga filachuu qabu. Uummati haadhoos deeggaruutu sirra jiraata ture. So kun kana ta'ee amma waggaan 30 darbeera amma Eertiraan biyyadha. Eertiraan waraannee deebisuu moo mariidhaan deebisuu? Eertiraa irraatii waan ta'e ulaa galaanaa mariidhaan argachuu moo waraanaan argachuu? Waan biraa qabna moo hin qabnu? Kan jedhu marii baay'ee barbaada. Sakatta'insa gaafata. Haa ta'u garuu qajeeltoon ammatti jechuudha. Ammatti kan nu baasu anis kan inni itti amanu tokkoffaa seera ulaa galaanaa for the landlocked states kan jedhu sana access to the sea argachuun hin danda'ama. By agreement, by discussion. By agreement, by discussion jechuun immoo dhimmootan sila kaase sanaan. Sadaffaan opportunity isaa ilaaluudha. Opportunity costiin suni win-winiidhaan kan nama geessu moo win-loosiidhaan kan inni qabaatu kan jedhu ilaaluudhaan. Anamma Eertiraa wajji walii galanii ulaa galaanaa oomishuudhaaf mootummaan Itoophiyaa fagoo deemeera. Daandii hojjechuu jalqabeera. Poortota sana deebisanii ijaaruudhaaf yaalii jalqabameera. Kanarratti yoo invest godhe Itoophiyaan Eertiraan immoo baasii misoomsuu sanaa bilisa ta'eera jechuudha. So waggoota baasii sana deebisfachuu danda'uu fi Itoophiyaan fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Kanaan ala immoo walii wajjiniin akkuma sila jedhee dhimmoota biroo irrattis walii galanii jechuudha. Dhimmoota seera ulaa galaanaatiin ala ta'ee dhimmoota seera terroristiitiin mormituun walii wajjin hojjechuudhaan misoomsuun hin danda'amu. Filannoo baay'ifachuudha. So amma Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjin, Somaaliyaa wajjin hin qabdi,
Itoophiyaan Keeniyaa wajjin Laamuu irratti hojiiwwan hojjechuu jalqaban jira. Itoophiyaan Jibuutii wajjin hin qabdi. Itoophiyaan asaba irratti Eertiraa wajjin yoo hojjette irra caalaa fayyadamti. Eertiraan malee waan miidhamtu hin qabdu. So seerri kuni hojiirra ooluutu sarra jiraata yoo danda'ame kun immoo karaa nagaatiif xumuramuutu sarra jiraata jechuudha. Ulfaadha Dooktar. Dhumarratti mee kan maal wal qabsiiftanii dhimma amma biyyi kun Itoophiyaan qabattee jirtu kana qaama dhimmi ilaallatu akkasuma abbootii amantaa akkasumallee lammii biyya kanaa kan ta'e irraa immoo maal ta'e gamame? Baay'ee gaariidha. Inni kuni hojii dippiloomaasii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Hojii dippiloomaasii hojjechuun baay'ee murteessaadha kan hin jedhu Eertiraa fi Itoophiyaan, Somaaliyaa fi Itoophiyaan, Keeniyaa fi Itoophiyaan, Jibuutii fi Itoophiyaan hawaasa waliinii qabna. Keessattuu yoo amma uummata Somaaliyaa yoo fudhatte abbaan gadaa isaanii, ugaazonni isaanii, garaadonni isaanii tokkodha. Kan Somaaliyaa jiranis kan Itoophiyaa jiranis gosaan tokko waan ta'eef. Gama Booranaas yoo fudhatte Oromoonni daangaarra jiru Keeniyaa wajjiniin. Gara Eertiraas yoo fudhatte Affaaronnii fi warra afaan Tigree dubbatan warri saboonni adda addaa daangaa irratti walii wajjin jiru. Hawaasummaan isaanii wal keessadha. Inni kuni dippiloomaasii duula dippiloomaasii nu goonuu fi baay'ee gargaarsa guddaa qaba. Hawaasni yoo dhiibbaa geessise mootummaa isaa irratti illee dhiibbaa geessisee fiduu danda'a. Mootummaan sun garuu amala dimokiraatawaa, amala uummatummaa qabaachuutu sarra jiraata. Akkuma ammaa mootummaan Itoophiyaa amma uummanni iddootti mari'atu qaba miti maanguddooti. Agaraawii Irqa Komishiin, Agaraawii Mikikir Komishinii qaba miti. Gama Eertiraatiinis amalli sanaa yoo dhufe walii ta'anii biyyootii lamaanuu walitti fiduudhaaf hawaasni dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kun hojii baay'ee fiduu danda'a. Asirratti garuu yeroo baay'ee biyya kanaaf gufuu kan ta'u karaa mootummaa Ijipt kan dhufu kanadha. Kana ani afaan guutee kan hin dubbadhuuf irra deddeebi'ee kan hin dubbadhuuf sababa qaba. Amma dhiyeenya kana dhageessette yoo ta'e Ijiptii fi Saa'udiin galaana diimaa irratti abbummaa kan qabu biyyi kamuu biyyi galaanatti dhiyoo hin jiraanne biyyi galaana sana hin qooddanne abbummaa hin qabu kan jedhan kaasaniiru. Gama tokkoon immoo Eertiraa fi Ijipti immoo ammas shaakallii waraanaa waan akka galoo galaanaa irratti gaggeessuudhaaf yaalii godhan. Sadaffaa muummicha ministeeraa Ijipti natti fakkaata. Kan abbaa galoo galaanaa ta'uu danda'u waa'ee galaana diimaa biyyoota galaana sana qarqara jiran malee warri kaan mirga irraa hin qabanii abbummaa irraa hin qabanii kan jiru kaasee kuni tootaalii dogoggora. Sababni isaa dhimma ni silasii kaasedha. Waa'ee galaanaa yeroo kaasnu biyyi galaana qarqara jirtu aangoon isheen walabummaa guutuu irratti qabdu kiiloomeetira 20 qofa. Sana booddee kan jiru kan waliiniti. Garuu immoo biyya ishee gogaarra darbanii lafa gogaarra darbanii bishaan bira ga'uudhaaf dirqama biyya ishee keessa walabummaa ishee eeganii kabajaniif keessa darbuun hin danda'amu. Sanaan ala kan jiru irratti wal qixadha. Dhowwuus hin danda'ani baay'ee. Maaliif keewwata xiqqaa 7 irratti yoo kan ilaaltu ta'ee dhimma landlocked countries iddoo tume sana irratti dhowwachuu hin danda'u. Garuu immoo mariidhaanii waliigaltee barbaachisa jedha. Waliigaltee jechuun seera isa guddaa irratti annex waan ta'uudha malee denial kan jedhamu yookaan dhowwiinsa kan jedhamu achi keessatti hin tumamne jechuudha. So inni isa kana maaliifan kaasee dogoggorri biyyooti seenaadhaan akka diinaatti akka sodaatti akka shakkiitti Itoophiyaa ilaalan uuman jiraachuu ni mala. Kun karaa amantaatiin karaa waan adda addaatiin Itoophiyaa dogoggorsuun ni mala. Akkuma Ijipt yeroo adda addaa abbootii amantii yeroo as ergitu guyyaa 30 hunda akka hojiin hojjenne goote
akkanatti muudaa turte sana jechuudha. Isa kanarraati bilisa gaarii. Ulfaadhaa Dooktar. Egaa yaada bal'aa nuu kaaftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo biraas sagantaa biraadhaan akka deebinee wal agarru abdiin qaba. Galatoomaa. Ameen. Ulfaadhaa isinis eebbifamaa carraan alaachuu keessanii fi. Ergaaf dhaamsa yookiin waan jettan qabdu. Gaatii gammakootiin ani fixeeraa yaa'u carraa akkasii Horrii TV mo'aa waamtanii yaada koo akkan kennu naa kennu keessaniif baay'ee galatoomaa. Ani waa'ee ulaa galaanaas haa ta'u waa'ee tajaajila mootummaa haqaan kennuus haa ta'u akkasumas waa'ee immoo guddina biyya kanaa irrattis haa ta'u yeroo hundaa dhaloota egeree yaadanii hojjechuun yaada eebbifamaadha. Dhaloota egeree jechuun seera eegumsa naannoo addunyaatiin dhaloonni ammaa mirga qabeenya uumamaa fi qabeenya naannoo isaa jirutti fayyadamuu qaba jedhee ka'eetu haa ta'u malee mirga isaa kana yeroo hojiirra oolfatu mirga itti fayyadamuu dhaloota isaa fuulduraa immoo daangessuun isarra hin jiraatu. Biyyi keenya dogoggorri bara 1983 uumame yeroo sana keessatti tarii mootummaan TPLF'n hoogganamuu fi mootummaan Eritiriyaa waadaa waliigalan qabaachuun mala ta'a yeroo sanatti. Waadaan sun fagoo akka hin dhaqannee fi Itoophiyaa akka inni gatii kafalchiisee hin beekama. Kanaaf dhaloonni arra jirruu fi dhaloonni boor jirru nagaa naannoo keenya sabab isaa mootummaan Itoophiyaa amma aangoorra jiru kuni yeroo hundaa ummata guddinaa fi badhaadhina ummata isaatiif yeroo hawwu nagaa naannoo guddina olloota keenyaas yaada keessa hin galcha dippiloomaasii isaatiin. So guddina addunyaatiif nagaa addunyaatiifis dursa hin kennina. Yeroo jennu of caalchifnee miti. Walii wajjin guddachuun immoo iddoo olaanaa qaba waan ta'eef dhaloonni fuulduraa biyya lama hin qabnu. An biyya alaa yeroo dhattooti asii yoo baatu lammummaa keetu si gaafatama. Mirga bilisummaa socho'uu hin qabdu paaspoortii kee akkasitti agarsiisaa deemtu malee jechuudha. Kanaaf biyya lama hin qabnu. Biyya kana guddisuu keessatti, biyya kana misoomsuu keessatti yeroo hunda nageenyaaf dursa kenninee akka hojjennu dhaamsa dabarsuu barbaada. Ulfaadhaa baay'een isin galateeffadha. Dhimma biyyaa akkasumallee dhimma yeroo ammaa jiru biyyaa ta'ee jiru irratti yaada bal'aa nuu laattanii fi guddaan isin galateeffadha. Kabajamaa ulfaadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kan hayyoota keenya guyyaa har'aa immoo qabiyyee egaa mata dureewwan garaagaraa kaafnee akkuma irratti mari'achaa waliin dubbii taasisaa turredha. Egaa keessumatti immoo dhimma ulaa galaanaa kanaan wal qabatu waa hedduu hubannoo gadi fageenyaan akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti kan goolabamu ta'a. Torban immoo sagantaa biraadhaan keessummaa biraadhaan deebinee wal agarra. Sagantaaleen keenya dabaree isaanii qaqqabatanii isin bira ga'uusaa waliin turtii gaarii.